አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ጅርተኒ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ ቡርኬ ነጋ ጉዞ ወደ ፊንፊኔ ቡታጀራ ዛሬ የመጨረሻችን ነች ጀዴ ጅራ። ነጋን ገላ በሰላም ግቡ፣ በሰላም ግቡ፣ ወላሂ በሰላም ግቡ። እውነቴ ነው። Rabbiin karaa nagaa sin haa gashu. Nagaan galaa siniin jenna. Immusheen pirankii maatti sinii beetti miti. Immusheetiin haqee makiina isaa keessa buufatee fidatee dhufee ayimee bira geesse. Ati deemii inni hin deemu jedhii jedhe. Jennaan immusheen miskiina wallaahi. Ati deemii innoo hin deemu jettee naate. Innaate dhugaa rabbi. Mushee dhugaa jettamooti inni deemaayiti malee gaasheenuu anaanuu na deemsisuu hin barbaadu. Inni wanta deemuuf inni malee gaasheenuu anaanuu akkan ani Finfinnee deemu hin barbaadu jette. Yoo barbaadde makiinaa fudhuu deemii. Qaalii koo darbee yoo deemate immoo hin argina inni hin deemu. Ati deemii jette. Ishee barakki irratti hojjette. Burukee tokkos jedhee garuu. Haimeen immoo dhugaa seeteeti ija keessa laaltee jechuudha. Dhuguma kee jettamu mushee jetteen. Ati anaanu gaashee anillee siinillee gaasheen hin deemisiin jedhe miti. Ani immoo burukeen hin deemu. Anis burukeenis hin deemu jettee. Aganaan birankii irratti hojjetee jechuudha. Dhuguma seete miskiina wallaahi musheeni. Isaa booda mushee dhugaa seete moo birankii irratti hojjenne siin jedha sayyuu wallaahi. Birankii kan samaatti beetti ishee miskiina rabbii wallaahi. Waan namni taasise wallaahi laazim dhuguma seeti yeroo hunda kan. Yeroo hunda kana yoo ijoolleen birankii irratti hojjechuu kaatu jechuudha. Waan isaan itti himani kana dhuguma seeti wallaahi laazim. Dhuguma seeti yeroo hunda kana jechuudha. Haftiish kanaan dura birankii tokko irratti hojjetee suuqii zarafte naan jedhanii suuqii zarafte naan jedhanii jedheenaan dhugaa jettamoo jettee jennaan ben baqqaan deemnaa ben nageessidee suuqichaa jettee naxalaa fudhattee wayii ofirra buufattee qeelte dhuguma seete wallaahi. Bakkicha zarafte siin jedhan nageessi jette. Kanaafiyyuu har'a kaleessa immoo egaa amma oduu duraatti hin deebi'a. Kaleessa guyyaa dubartootaati maal jedhan Itoophiyaatti. Burukeen egaa kaleessa hin qaqqabne har'a hin mushiyeetiin. Hundi keessan haadholii taatan bagattiin sin ga'ee jedhee jira. Haadha isaa immoo akkasittiin har'a malee guyyaa hin qabnu. Har'a immoo haadha koo olii gadi zor godhee ishee gammachiisee ganama barii immoo gara Finfinnee hin deemaa jedhee akkasiin haadha isaa fidatee harka ishee qaqqaba miskiina wallaahi. Takka maddii hungataa, takka harka ishee qaqqabaa, takka yaa rabbii wallaahi laazim. Nama arge malee akka burkee kana nama haadha jaalatu hin argine wallaahi laazim. Haadhaaf wallaahi daangaa hin qabu jaalallisa. Wallaahi hin bu'a yeroo hunda kana. Gizichee tokko amma gara ji'a afurii akkas afurii numa dhaqataa Haimeef burukeen garmalee wal lolanii turan kanaan dura jechuudha. Warri Haimee achumaaf achitti wal qoodanii jechuudha hordoftoonni isaanii. Warri Haimee hordofanii gara Haimee warri ta'anii burukeef haadha burukee gadi galgashaa turanii jechuudha. Warri immoo gara burukee ta'an immoo Haimee fi haadha ruutaa gadi galgashaa turanii jechuudha. Akkasiin irraatii caaffaraa turan kanaan dura jechuudha. Namni wal lola. Namni wal lolee hin jiru. Hin wal lola, walitti bu'a, hin araarama namni. Luktiif lukti yoo too deemanii waldhaa nama mitiiti. Namni tokko yoo wal lole haadha namaa bira maaltu geesse? Haa wal lole nama bakka wal lola hinuma deebi'e. Yoo ta'u dide immoo kalas itti dhiisa namni. Itti dhiisa. Kanaafuu sa'aatii sanatti wallaahi laazim haati miskiina haati ruutaallee nafne jechuudha. Ruutaa gadi galgashuu, haadha ruutaa gadi galgashuu, warri kaan immoo burukee gadi galgashuu, haadha burukee gadi galgashuu, achumarraan haftish gadi ba'ee maaliif haati koo gadi galgashitu? Maal singoote haati koo waliin argatu maal jedhee dubbate jennaan. Eenyu haadha namaan kabajne haadha keenyu siifaa kabajuuf jedhanii
tuktukii irratti arrabsaa turanii jechuudha. Achumaan burukeen gadi ba'e anaaf haati koo waan hundaadha. Haadhuma eenyu ani haadha koo wanta jaalladhuu fi haadha namaallee nan kabaja. Adaraa haati koo ani haadha koof hin jiraadha. Haadha koo na jalaa gadi hin galgalchiinaa. Yoommoo anaan akka barbaadan na godhaa jedhe. Garuu haadha koo haati koo dhukkubsattis ija ishee dhukkubas du'aa naa godhaa fi haadha koo immoo gadi na jalaan galgalchiinaa hin arrabsiinaas. Haadhuma eenyuu yoo haa taatu nan kabaja. Nuti maali yoo ta'e nuti waan tokko rakkina hin qabnu jedhe. Haadha roottaates haadha nuti nama akkuma mana tokkotti jiraanna nagaa waliin jirra. Haadha namaa gadi hin galgalchiinaa. Warri haadha jaallattani warri haadha keessan kabajjani haadha namaa gadi hin galgalchiinaa jedhee akkasiin gadi ba'ee dubbatee eddee sanaatti dhiisanii jechuudha haadhallee gadi galgalchuu. Yoo namni nama tokkorraa yoo rakkina qabaatan zariin ofii manatti nafu amma zabana kana fidaniitti galgalchu. Isa qabrii keessaa hunaananii fidanii gadi galgalchu. Isa jiraatti jirullee san duunellee fidanii galgalchu. Anuu wallaahi laazim waanuma tuktukiin kun qabu gizee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim. Akkasiin gadi ba'ee maattiin fidee wayii kana beektanii amma burkeetu yeroo hunda haadhaaf wallaahi laazim. Gaaffii tokko gaafatame jechuudha. Gaaffii inni gaafatame guyyaa tokko akkas iyyaatee gaaffii gaafatame ani jedhe tokkoffaa jedhe faxaariin faraarlo'e rabbi na sodaadhaa jedhe. Itti aansee immoo jedhe otoon nafseen kona keessa jiru otoon addunyaa kanarra jiru haadha koo dhabee akkamiin han jiraadhaa. Kanatuyyuu yeroo hunda cinqitii natti ta'ee sammuu koo keessa na jeequ yeroo hunda kanaa jedhe. Maaliif jennaan abbaa malee guddannee abbaa keenyaan arginee haati keenyi abbaa nuu taate haadha nuu taate eessuma adaadaa taate nu guddistee taatee fi ani haadha koo ija koo bakka banadhe ishee nur beelotee eebottee rakkattee nu guddistee darajaa kanarra nu geessiste. Kanaafi abbaa koo hin beeku taate haadha koo bichittiin beekaa. Ishee dhabee immoo ani akkattiin beeka akkattiin jiraadhu addunyaa kanarra. Gaafa sammuu koo keessa na galu gizee tokko jedhe wallaahi ciiseellee jedhe yaadadhe taana ka'ee hirriba keessaan bu'a jedhe. Hin bu'a iyyuu wallaahi laazim hin bu'a. Himimmaan buuse amma iyyuu osuma ishee wajjin hin haasa'u sumarraa kana jechuudha. Hungatee himimmaan ija isa guuta. Wallaahi haadhaan jaallata humnaa olitti haadha isaa bakka guddaa qaba. Wallaahi ijoolleen sun obbolaansa haadha waan hundarra haadhuma isaaniitti wallaahi isaaniif haadha isaanii humnaa ol jaallatu jechuudha. Maaliif abbaa isaanii qaatarraa du'e abbaa addee dhabanii har'a gaafataniyyuu har'a abbaan keenya addee du'e mami jennaan waggaa 32 jette. Ijoollummaatti dhabanii jechuudha abbaa isaanii. Haadha isaaniitiyyuu rakkattee waan hundatti nu guddistee jedhu. Akka haati isaanii haadha keenya wanta jaallatnuuf haadha namaallee jaallanna. Haadha namaallee kabajna. Haati haadhaadha. Haadhaaf bakka kenna. Haadha keessan amma jirtan yeroo hunda kan akka se'a burukeen. Haadha keessan gaafa naa dabarsaa feetoo jettu wayin ammasitti situ waa taataa wayin immoo isheetu waa si jalaa taataa. Kanaaf ammasii naa darbu jettu eegin amma humni kee qabdu hanqabduu kee jechuudha. Amma rabbi si laate haadha kee bira dhaabbadhu. Otooti ganaan naa darbee guddadhee bakka gaarii gahee isheef dabarsa jettu wayin haadha kee dhabduu dandeessa wayin immoo haati sii dhabuu dandeessu yoo ta'eef jedhe wallaahi laazim. Kanaafuu haan qabdu kana sitti hir'atee haadha kee gammachiise amma jirtutti kanatti jedha yeroo hunda kana. Kanaafi ani immoo addunyaa kanarra deemee addunyaa kanarra taa'ee haadha koo dhabuu hin barbaadusi. Kanaafuu haadha koof umurii dheeraa rabbiin naaf haa kennu. Umurii dheeraa rabbiin naaf haa taasisu jedha yeroo hunda. Kanatu ani beeka akkattiin jiraadhu kanuma na yaaddessa jedhee hin boo'ee jechuudha wallaahi. Ani waan koo keessa kanuma bakka cinqitiin koo jedhe rafeellee taa'ullee deemullee wayima haadha kooti jedhe wayima haadha koon yaaddaa jedhe wayima haadha koon cinqama jedhe cinqii gara biraan qabu jedhe isheetiin bakka gaarii geessisu ammanni haayimeetiin qalabatii godhii jedhu namoonni baay'een. Maaliif qalabatii gochuu dide qalabatiin qalbii miti. Yoo qalabatii godhate wal keessa mana kee tokko keessa taa'uu jechuudha. Waan hundaa ammallee akkuma waan maaliif jechuun akkuma waan fuudhee of jala jirtuutti hin qabaa jira wallaahi. Waan hunda abbaati haadhaa olitti garuummoo qalabatiitti galuu duratti waan ulaagaa haadha koof guutuun qaba. Gaafan ulaagaa sana haadha koof waan yaadee waan hawwee sana guututti wayii akkasitti galuu jedhanii ishee wajjiniin walii galanii taa'aa jiru jechuudha.
walii galma qabu. Inni dura kana haadha isaa waan hundaa makiinaallee jedhaa manallee bitee fi ishee gammachiiseeni booda itti daaree kootti galaa. Otoo immoo kanan godhiin immoo fiigee itti daaree itti galu. Itti daareenis qalbii miti jedha yeroo hunda. Haadha isaa kabaja, haadha isaa jaallataa jechuudha. Cinqitiin koo rakkinni koo yaaddoon koo yeroo hunda waa biraa miti wayii haadha kooti jedhee dhugumadha. Haati qalbii miti. Haati daalachoftee akkati bareeddu barbaaddi. Haati beeloftee immoo mudhii ishee hidhattee otoo beelotu ilmoo nyaachisti. Ilmoon akka ilmoo ishee namaa gadi ta'uu hin barbaaddu. Ufii ishee xalooftee akka ilmoo ishee bareeddu barbaaddi. Wayii haadha wallaahi qalbii fakkaata miti gizee afaan haadha gizee jedhanii afaan keessa baasan haati waan qalbii fakkaatti. Rakkina kee daalachootee yoo kusus jettee teesse maal taate maaliif kusus jette hansiin jedhu haadhaadha. Namni biraa siin jechuu hin danda'u. Wallaahi abbaanuu siin hin jedhu dhugaa rabbi haadhaadha. Haadha maaliif kusus jettee teessa. Maal rakkatte kan namaan jedhu haadhaadha. Haati qalbii miti rabbi umrii siifaa dheeressu hunda haadha.